Nagaketi? Nagako dagalati samgadi. Namoota tokko wanni kun ofii dhugaadha. Dhuguma kan jedhatu jiru. Ati namicha beektaa daa'ima geessee dhaqaata ofii. Daa'imni kochi teesti. Kan keessmoo? Daa'ima oggaati ji'a sadeedha. Kan keemoo? Ishii kan isii sana kan hiriyaa keetti yoo? Kan hiriyaa kooti daa'ima oggaa afuriidha. Namichi inni soba minaamin jedhamu haasaan sobaa tokko hin jiru waraqati ragaanii kan doktoraa jira. Mee akkaataa taateen kun itti uumame nuu himime. Taatee kana haati mana yaalaa deemtee turte. Haati mana kamii eenyu ifa akka namaa ta'u. Haati mana nama ilmoo guddisu kana jechuudha. Nama lamaan guddisu isaan warraaf abbaa manaadhaani. Nama guddaadha, nama kabajamaadha, namni akkaataan inni itti beeknu jechaadha, nama ulfaataadha. Innaa akka carraa ta'e ati guyyaa gaafa kamisa darbee jechaadha kamisa dheengadda. Ati mucaa akka carraa taatee qaallikiin ishee saaffattee naanii beenuu mana galennaan mana galtee. Gaafa isheen mana galtu mucaa namichi akkaataa mucaan itti himattutti gurra namaas dhaga'uunis ni ulfaata dubbachuunis baay'ee namatti jabaata. Dhugaan gurraan dhaga'uunis baay'ee namatti ulfaata. Bakka yoo kana jedhamee haasa'ame dhugaan beekaan ni jabaata. Mucittiin jechi isheen jettee dubbatattu. Beeku dhugaan akka kootti kun waan illee sababa isaa hojii gadhiisee manatti ol deebi'een jira. Kana dheesitti dubbachuu hin danda'u bakka. Baay'ee ulfaata. Gurri namaa dhaga'uuttis ni ulfaata. Daa'ima sana irratti qaama ishee irratti milikkita agarree qabna. Mana yaalaa dhaqamtee doktorri waraqata baasee qabaa. Karaa kuustikii dhaqxee mucaan akkamamteetti ammallee qoricha fudhataa jirti. Innaa waan sobaa tokko iyyuu hin jiru siin jechuu barbaadeetanii wantichi waan dhugaadha. Garuu asirratti rakkoo kan ta'ee jiru haati mucaa waraqata hin qabdu akka biyya kanaatti. Waraqata hin qabdu namicha kana qabsiisuufis maalachuufis waraqata ishee barbaachisa dirqama 5 kiloosidha isheenni. Innaa kana rakkoo kan ta'ee jiru malee wanti kun sobaa namni dhala isaatti sobee waan hin taane hin jedhu sii galaa. Mucaan duudaa mucaan hoggaa afurii sobdinaa softi wanta irratti argame mucaa irrattis jira. Yaani simmeetii qaama dhiiraa keessaa bahuutiyyuu argame miti intala irratti jalqaba. Jalqaba jechuudha. Sana booddeeyyi mucaan himattee nan geeffamee mana yaalatti ragaa mana yaalaa fuudhame. Baay'ee nama gadii kunoo laa doktor kana fakkaata laa dubbiin. Akkas fakkaata kunoo. Amma furmaanni ati akka hiriyaa haadhaa daa'imaa tokkotti furmaanni maali jettanii nama baay'ee jira maal isin gargaaru dhaammadhu jedhiin. Dhagaa jirta Dr. Aziz Nasaara akka hiriyaa haadha daa'imaa tokkotti maal isin gargaaru isiniin jedhu. Addaan cite kaardii dhumimu. Abbaa namni yoo irratti bilbilee achumaan citaa bilbilu. Maal akka maal wayyuu hin beeku an Dr. Maal akka wayyuu hin beeku an. Wayyee. Mubarak. Guys, copy link your accounting yara tap kora nama kuma ibala ajir sanu dikhe copy link na kora. Subhanallah. Copy link gora or follow na gora. Please copy link gora iru shasha. Jawab dah ka. Undu keda copy link na gora please. Sochone. Aga mubarak kasa gefatu. Warri mana mubarak illee asii maqaa kiyya qaqqabatanii follow godhaa qaban hundi keessan koppilinkii godha dafa. Koppilinkiin hin jiru. Feetan amanuu baadhaa uummata waan akkasii dhiisa dhugaadha. Jaarsa waggaa 50 ilmoo waggaa 4 ta guddisaa bira kaate ilmoo abbaan bira hin jirre ta haati fira hin qabne haati maallaqa kafaltee fi guddisaa bira kaate abbaan manaa namitti ilmoo guddiftuu gudeede kun dhugaa. Kursi irraa waliin ka'an malee dhugaa irraa waliin ka'an kuni dhugaadha. Amantanii amanuu baattanii isinii galee.
So baay'ee nama jibbisiisa. Of nama jibbisiisa. Akkitti dubbattu si dhibaa. Wannoo miti amma fakkeenya anu suuraa namichaa hin qabaa maqaa hin beekna minaamin. Doktor namni dhimmicha beeku hiriyaan haati xiqqoo si joon jeftee raftee jirti waan ta'eef affeeruu bilbilaan. Affeer. Uummanni bara confused ta'e bara. Bar waan kanatu waan sammuu namaatitti hin fudhatamne bar Mubaarak. Wallahi fudhatam. Gaffifeenu garuu dhugaadha. Anu nama doodee abbaa kool mootummaa qabu. Dhugaadha. Amma intaloo itti deebisi waan gargaaruu isii waan isiin barbaadu gaafa dhumaan isiin gargaaru akka dhuunfattis haa ta'u akka uummataattis haa ta'u. Doktor Gastiirran dhufaa jedhaarti. Ayyee. Jalan jira. Baay. Ayyee. Ayyee. Shantama ta'uufiitiifuu meeshaan akka warri soddaa baanu quxiin irratti gommaa ta'e irratti somba ta'e akkamitti daa'ima xiqqoo sanatti koomentii jalatti na gaafate feesbuukii jalatti akkamitti itti seeneef naan jette koomentii feesbuukaa jalatti. Wallaahi koomentiin keessa yeroo tokko nama ajaa'iba wallaahi akka naan jette ucee koomentii jalatti. Asli keenya yaaboo akka uummatti seeneef naan jette akka waan bira jiru subhaana rabbi sinaa qajeelchu. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. La ilaha illallah. Rabbi nutti laalaati. Obseta kilee jedha biriyaakii yaal. Wanna kana quba qabdaa? Asitti maqaan nu nyaatame yeroo guutuu. Torba barreeffadhoo jiraatte geefti. Mee nama obsee jedhu naa laalame torba barreeffatti. Rabbi adagaa karaa rabbi isinitti fide. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kana godhan jettu miti mugee wallaahi laaziim. Nan beekama an footoo argeen dhufa. Jedhan hin jedhinaani nama kana godha jedhamu miti jedha. Kabajni wayituu isaan barbaachisu lombocaa. Jaarsaa daawar rabbii siyaa kaasu malee si akkati ajjeesuudha. Sitti argataarti mubee bar sitti argataarti. Meer. Surree bicaa kaattee jirti. Qoyna laala mee amma barreessime sila laalaan ture. Barreessi qoy. Torba barreessime yoo jiraatte.